ibsitoota aadaa ijoo. Kana jechuun afaanii fi amantii. Afaanirraa yoo eegallu ibsitoota aadaa gurguddoo keessaa tokko afaani. Aadaa tokko kan ibsu inni guddaan maalidha jechuudha? Afaani. Akkuma walitti ibsamuuf yaalametti dhalli namaa afaanitti fayyadamuun waliigaluu kan eegale bara dhagaa durii keessatti, bara dhagaa sadeen jennee kan ilaalle isaan keessatti afaanitti fayyadamuudhaan waliigaluu eegalee ture jechuudha. Haaluma kanaan baroota kanneen irraa eegalee hanga ammaatti afaaniin waliigalaa jira. Haa ta'u malee uummattoonni addunyaa garaagaraa afaan adda addaa ittiin waliigalan qabu. Afaanonni hundi walqixaa fi meeshaa ittiin waliigalanidha. Egaa afaanii iddoo adda addaatti, fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti afaan ittiin haasa'amuu fi iddoo biraa yoo deemne fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti kan ittiin haasa'amu afaan adda addaadha jechuudha. Kanaafiyyuu iddoo adda addaatti afaan adda addaatu jira kan ittiin waliigalanidha jechuudha. Afaan kan hundiyyuu walqixaa fi meeshaa ittiin waliigalanidha. Afaan iddoo hundattiyyuu kan ittiin waliigalanii fi hundimmoo walqixadha. Afaan waliin caalu jechuudha. Uummanni gaddaa fi gammachuun isaanii afaaniin ibsatu. Gadda itti dhagahame bifa weelluun, faaruu fi boo'aan ibsata. Uummanni egaa gadda itti dhagahame tokko bifa weelluudhaan ibsachuu danda'a, faaruudhaan akkasuma boo'aan ibsachuu ni danda'a jechuudha. Yeroo gammachuuttis sirbaan, geerarsaan, dhaaduu fi shubbisa adda addaatiin ibsachuu danda'a. Seera qajeelfamoota adda addaa tumachuu fi labsuufis ta'e marii gaggeessuuf afaaniin fayyadamuun xumura marii irrattis yaada irratti waliigalame jechaa fi hima adda addaa fayyadamuun wal beeksisu. Yeroo mariin mari'atamu tokko xumura marii sana irratti marii irratti maali irratti akka waliigalame sana waliigalan dhuma irratti afaan beekan kanaan irratti waliigalanii ibsachuu yookiin wal beeksisuu danda'u jechuudha. Kanaaf afaan uummata kamiifuu meeshaa yaadaa fi fedhii isaanii kan ittiin ibsatanidha. Kan itti aanu amantiidha. Amantii dhalli namaa amantii hordofuu kan eegale bara dhagaa durii akka ta'etti yaadama. Amantiin namaa waaqa yookiin uumaa waliin kan wal qunnamsiisudha. Amantiin tokko uumaa isaa yookiin waaqa isaa wajjin kan wal qunnamsiisu jechuudha. Dhalli namaa hundi uumama addunyaa kana hunda qaamni hoogganu tokko jira jedhee amana. Dhalli namaa hundi yeroo ammaa kanatti maal amana jechuudha? Uumama addunyaa kana hunda kan hoogganu qaamni hoogganu ni jira jedhee amana jechuudha. Innis waaqadha. Waaqni addunyaa kana hooggana jedhee amana namni. Hubannaa waliigalaa amantiiwwaniiti kun. Haa ta'u malee haalli ittiin amananii fi karaa amantii isaanii itti gaggeeffatan immoo garaagara jechuudha. Amantiiwwan hundi isaanii dhala namaatiif waan gaarii kan barsiisanii fi kan hawwanidha. Egaa amantii garaagaraa irratti akkamittiin akkaataa isaan ittiin waaqa isaaniitti amanatanii fi karaan amantiin isaan ittiin gaggeeffatan adda addadha jechuudha. Amantii garaagaraa keessatti garuu waan isaan tokkummaadhaan qaban maalidha? Amantii hundayyuu ilaaltanii waan hamaa kan barsiisan hin jiran. Hundi isaaniiyyuu waan gaarii barsiisuu fi waan gaariis kan hawwanidha jechuudha. Kun tokkummaa isaaniiti. Akka barsiifannaa amantiiwwaniitti wantoota safuu ta'anii fi mirga namaa dhiiban ni balaaleffatu. Hundi isaaniiyyuu wantoota safuu ta'anii fi mirga namaa dhiiban ni balaaleffatu jechuudha. Fakkeenyaaf hanna, soba, ajjecha, mirga daa'immanii fi dubartii sarbuu ni dhorku. Amantii hundayyuu yoo ilaaltan kan hanna deeggaru hin jiru. Soba, ajjecha, mirga daa'immanii fi dubartiis kan sarbu ni dhorku jechuudha. Hin deeggarani wantoota akkasii. Qajeeltoo isaanii keessattis nageenya, wal gargaaruu, walii birmachuu, dhugaan hojjechuu kan jedhu barsiisu. Kanaafiyyuu amantiin kamiyyuu wal gargaaruu ni barsiisa. Nageenya, waliif birmachuu, dhugaan hojjechuu hundiyyuu ni barsiisa jechuudha. Dabalataanis namni hundi walqixa kan jedhu irratti walii galu. Kana malees kunuunsaa fi fayyadama qabeenya uumamaa kan jajjabeessan yoo ta'u, namni hundi naamusa jiruuf jireenya tasgabbaa'aa akka hordofu gorsu. Akkuma afaan amantiinis hariiroo hawaasa adda addaa gidduu jiru kan jabeessudha. Egaa amantiin jiran kun maal jedhu namni hundi akka walqixa ta'etti waliigalu yookaan amanu jechuudha. Kana malees maalla kunuunsaa fi fayyadama qabeenya uumamaa kan jajjabeessan yoo ta'u, biqiltoota dhaabuu akkasuma bineensota ajjeesuu dhiisuu wantoota akkasii irratti kunuunsa qabeenya uumamaa kana kan jajjabeessan yoo ta'u, namni
hundi naamusa jiruuf jireenya tasgabbaa'aa akka hordofu ni gorsu jechuudha. Kan itti aanu globaalaayizeeshinii jijjiiramuu aadaa fi sanyii dhala namaa kan jedhudha. Yaadni bu'uuraa globaalaayizeeshinii karaa salphaan yoo ibsamu walitti dhufeenya waliigalaa dhalli namaa qabu jechuudha. Globaalaayizeeshin kan jedhu kun hiikni isaa maalidha jechuudha? Walitti dhufeenya waliigalaa dhalli namaa qabu jechuudha. Hariiroo uummata addunyaa hundaati. Dabalataanis yeroo yaada tokkummaa'uu uummattoota addunyaa kan jedhu of keessaa qaba. Globaalaayizeeshinii kan jedhu walumaa galatti yaada tokkummaa'uu uummattoota addunyaa kan jedhus of keessaa ni qaba jechuudha. Karaalee globaalaayizeeshiniin ittiin babal'atu keessaa yaa'insa kaapitaalaa, oomishaalee uummataa, yaada, beekumsaa fi odeeffannooti. Karaa kana globaalaayizeeshiniin ni babal'ata jechuudha. Kanaan alattis teeknooloojii fi sirna qunnamtii adda addaa hammata. Kunis kan ittiin ibsamu immoo karaa diinagdee, siyaasaa, hawaasummaa fi aadaa fa'a jechuudha. Karaa kanaan globaalaayizeeshiniin ibsamuu danda'a jechuudha. Haala kanaan yeroo ammaa addunyaan sadarkaa ganda tokkotti walitti dhufaa jirti. Kana jechuun addunyaan kun intarneetiin jira, karaan walqunnamtii adda addaa baay'ee waan jiraniif akka ganda tokko keessa jiraatutti walitti dhufaa jirti jechuudha. Inni kun walumaa galatti globaalaayizeeshinii yaada jedhu kan ibsudha. Faayidaa globaalaayizeeshinii maal fayyada kan jedhu yoo ilaallu, globaalaayizeeshiniin faayidaalee armaan gadii qaba. Isaanis biyyoonni diinagdee fooyyee qaban gabaa irratti dorgommii guddaa keessa akka galan taasisa. Biyyoonni diinagdee adda addaa qaban yookiin fooyyee iddoo biraarra qabanii dorgommii guddaa keessa akka galan ni taasisa. Kana jechuun immoo humni biyya keessa jiru hojii dandeettii fi beekumsa qabuun akka hojjetuu fi fayyadamu ni gargaara jechuudha. Dabalataanis dorgommii faayinaansiin addunyaa irratti qabu ni cimsa. Akkasumas adeemsa globaalaayizeeshinii keessatti fayyadamtoonni meeshaalee adda addaa wal bira qabuun gatii salphaan bituu danda'u. Yeroo kana fakkeenyaaf uffata adda addaa, bilbila fayyadamnu, laaptoopota adda addaa, tiivii adda addaa biyyoota adda addaarraa nuuf galu jechuudha. Yeroo kana fakkeenyaaf kan bilbila tokko oomishu bilbila kan oomishu kaampaanii adda addaadha jechuudha. Kaampaaniin adda addaa kun yeroo baay'atanii akkasuma nunis filannoodhaan carraa bitachuu fi gatii wal bira qabuudhaan haala salphaadhaan bitachuu akka dandeenyu nu godha. Walumaa galatti sirna globaalaayizeeshinii keessatti biyyoonni sochii gaarii qaban gara sadarkaa guddina caalmaatti ce'uu danda'u. Fakkeenyaaf biyyoonni akka Hindii, Chaayinaa karaa kanaan guddachuu danda'aniiru. Fakkeenyaaf Chaayinaa yoo fudhanne meeshaaleen elektirooniksii adda addaan eessaa gala? Chaayinaadhaa gara biyya keenyaa gala jechuudha. Kun immoo gara biyya adda addaattis ni ergiti. Kun immoo maal fayyadeera? Biyya Chaayinaa akka guddattu fayyadeeraanii jechuudha. Kan itti aanu miidhaawwan globaalaayizeeshiniidha. Gama biraatiin globaalaayizeeshiniin miidhaawwan gurguddoo qaba. Akkuma faayidaa qabu miidhaallee ni qaba jechuudha. Adeemsa hawaasni addunyaa qunnamtii fi hariiroo qaban cimsaa deeman keessatti ilaalchi jaalala biyyaa fi aadaan dagatamaa deema. Globaalaayizeeshinii kana yeroo ilaallu egaa qunnamtii fi hariiroo hawaasni qabu cimsaa deeman keessatti ilaalcha jaalala biyyaa fi aadaan dagatamaa deema jechuudha. Yeroo wantoonni ammayyaa kun dhufan kan aadaa dagatamaa ni deema. Fakkeenyaaf uummattoonni addunyaa hundi fiilmii biyya alaa ilaaluu, muuziqaa rookii dhaggeeffachuu, dhugaatii adda addaa dhuguu fi tamboo xuuxuu dagaagsaniiru. Amma fakkeenyaaf uummattoonni addunyaa kun fiilmii biyya alaa ilaaluu, kana jechuun isa biyya keessatti dalagamuu dhiisanii kan biyya alaa ilaalaniiru. Kanaafiyyuu jaalala biyya isaanii fi aadaa isaanii dagataa deemaniiru jechuudha. Muuziqaa biyya alaatti hojjetamu akkasuma dhugaatii adda addaa tamboo xuuxuu dagaagsanii kan jaalala biyyaa fi aadaa dagataa deemaniiru jechuudha. Walumaa galatti amala safuu fi safeeffannaa hawaasa naannoo hin kabajne dagaagfachuun biyyuma jibbuudha jechuudha. Kanaafiyyuu kanneen faayidaa globaalaayizeeshinii fi miidhaawwan globaalaayizeeshinii ilaallee irraa akka kanatti hubachuu ni dandeenya jechuudha. Faayidaalee fi miidhaalee isaanii akkasumas ibsitoota aadaa kanneen akka afaanii fi amantii akka kanaan hubachuu dandeenya. Yeroo itti aanu sochiilee diinagdee gurguddoo kan jedhu
itti fufnaa. Hagasitti chaanaalii kana subscribe gochuun akkasuma hiriyoota keessaniif qooduun irraa fayyadamaa jenna.